Yooyya nageenya keessan badhaadha sorqobate arra waa'ee lootorii dhaloota jaatamee marsa torbaffaa kadhiyeen kan gurguruu jiru irratti gaafii obboleessi nagaafate fayyaa dinni naaqaas tokko irratti deebii kennuu barbaade kanaaf viidiyoo tana hojjedhe gaafichi isaa amanamummaa wal qabata maan jetti lootorii tana kun beekamu carra marsa torbaffaa kan irratti marsa tokko agijaa tikeetta akkisiin nan dabsannetti xixiqqeesse gurguraa eegi tureen booda marsa torbaffaa seenuuf yeroodhu tokkoon waan sirriitti guddise waan nama argatellee fayyada qopheesse gurguruu yookaan ammoo dhiisu waan jedhu irratti yaada feesbuuk irratti namaaf qoodee turee namee itti fufii waan jedha harki caalaa waan jedheef anillee bakka murteesse tikeetti guddisee itti fufee kanaan wal qabatee carraa kan fixuu waan hin dandeenyeef carraa tikeettiin tun waan baay'ateef kophaa biyya fixuu waan hin dandeenyeef koomishiniitiin akka na gargaaraniif namoota gagaafachaa ture kanaan wal qabatee obboleessi tokkine tikeetti diddama na gargaarii jedhe gaafannaan carraan kun sila si gargaaruuf fedhii qaba garuu tikeettiin tun turtee waan jirtuuf imbamoon ba'uu waan jedhe irratti naafi hiriyoonni kiyyallee hundinuu shakkii gargara galanii waan jiraniif yoo ammoo ba'uu dhabe maqaa kiyyallee waan xureessuuf hiriyooti kiyyallee bira fudhatamuu waan na dhabsiisuuf itti gaafatamummaa isaa fudhachuu hin danda'u godhe gaafiin isa tunin kallatti ana ilaalin tokkonatti agarsiifte kanaan wal qabate ibsa gabaabaa kennuu barbaade viidiyoon tunin gaafii amanamummaa wal qabattu irratti gaafii kan qofa kan ta'in baay'inni tikeetii kana meeqaa gaafilee jedhan yeroo hedduu gaafachaa turanillee dabalatee asum keessatti waan deebisuuf agdhumaa kana hordoftanii jechuu barbaada dabalataan ammallee viidiyoo tana yeroo hojjedhu qabiyyuun viidiyoo tan keessa ta'e bifa gaafiitiin qopheessee bifa badhaasaatiin qopheessee waan feesbuuk irratti paablikii qopheessee karaa akkasii as keessa gaafii asum keessa qopheessee waan badhaasaa bifa badhaasaatiin isanii qopheessuullee waan danda'uuf agdhumaa hordoftanii yoo hordoftanii xumurtan xumureera jettanii koomentii jalatti akkana barreessitan isan gaafachuu barbaada horaa bulaa deebana na hordofa. Dikko jollera baata gammee fi dabbalee jaarut mataan ilaanii nama kakkoo gabbalee doorii mataa dhufuraa gadaa mochii khallaacha anfagoo sirran jiru yoo fagaadhullee sumalcha doorii mataa dhufuraa gadaa mochii khallaacha anfagoo sirran jiru yoo fagaadhullee sumalcha ani booran jaaladhee waan jijjiira dundabee goosutiyaa onneetiyaa. Isheen akkanaaf gurguraniif yeroo jalqab gaafadhe ture hirmaannaa nama baay'ee ho'aa ture. Har'a immoo yeroo sunitti garuu hanqinnoota wayii shakkii wayii waan na heddofte waan kana irratti tikeetti bifa qophiitiin namatti erguun balaa qabaachuu danda'a. Yookaan tikeetti namni tokko gurguree birri akkaawuntii fi irratti yoo hagalchi taate tarii namni sun birri sun yoo keessa qabcarraa fayyadame ganadhum irra wal qabsiifti waan jedhaate itti fufee hojjechuu na rakkiste kanaaf akka tooftaa kan sirreessutti jedhee jidduun dhaabe amma yeroo tooftaa kan sirreessutti gaddeebi'utti hirmaannaan namaa karaa suniin baay'ee laafa ture tarii gaafii kanaa wal qabachuu danda'a. Kanaaf gaafii kanaa fi gaafilee kanaa wal qabate wanni kun agam amanamaa carraan kun agam amanamaa kaa'edhu gaafiin akka namaaniif kaati lammaffaa irratti kaani baay'inni tikeetti meeqa gaafiin jettu agammaa baay'inni tikeetti haganaa dhanamiyaan ittiin hin jirtu sunillee sababa isii waliin baay'inni tikeetti ka dhugaa ta'ellee isanitti hima na hordofa. Lootoriin tun agam amanamaa waan jedhe irratti waan amanamummaa irra baay'ee bakka deebii atattama kennuu barbaada. Amanamummaa wal qabate sirrii nama karaa danda'u amansiisuu danda'u nama jiraata. Lootorii tana marsa tokko agijaa ka gurguru keessatti
guyyaa dhiisi sa'aatii tokkoof yookaan sekendii tokkoof ammeen yaadan beeku gonkumaa yaadan beeku kanaaf ammoo sababoota of danda'an kan qabu jira sababii tokkoffaan waan kana irratti lootorii tayyoo gurguruu carraa kanarraa bitaa fedhii qilleensarra namoota baay'ee gaafachaa oola namooti sun keessa namooti na dhiyaatan hedduun kan binnin jiranii hin beeka maaniif narra hin binne waan kan hin danda'u yookaan waan kan milkeessuu hin danda'u jedhanii kanaaf narra bituu dha namoota ammoo waan kan wanni humna namni narra hin bitin rakkoo kasaara biraa hin nagalchite jalqabee namni tokkollee bitatee yennaan achiin booda hin dhiisu tuufa kanaaf namoota ammoo dandeettii tiyyatti amananii waan kan milkeessuu hin danda'u jedhanii jaalalaaf kabajaan narra bitan gonkuma kallatti kamiinu faayidaa tiyyaa fedhe gonkuma kanneen itti hojjedhu lootorii marsaa tokko abiddaa kabaase keessatti guutumaan guutuutti akkasitti hojjedhee jira marsaa torbaffaa kanallee irratti haalomsuniin hin ba'uu jedhu gonkuma yaadii hin ba'uu jedhu nam keessatti uumamuu qabu akkamitti doktoroota piroofeesaroota namoota gargara geggeessitoota barsiisootti obboleeyyanti yookaan namoota barattoota fakkeenya birrii 100 maatii irra eeggisiifatanii birrii 100 suniin carraa kan argannaa jedhanii bitatan akkamitti warsone birrii sunirraa walii qabee carraa kan hin baasu nyaadhe ta'a jechuun akkasii yaaduun gonkuma waan gonkuma yaadamuu hin qabne anillee nama nammaqa qabu nam kabaj qabu waan kanaan wal qabatee akkasiin godhaa waan jiraaf akkin kamiyyuu keessatti waan akkasii akka yaanne akkana hubataan barbaada. Inni lamaffaan kabajaaf maqaa guddaa maqaa ogummaa tiyyaa ha doktora ha qabadhu. Maqaan kun maqaa kanaan kabaj hedduu argadhe namoota hedduu biratti keessattuu uummatii iddi lolaa baay'ee kabajii inni naa qaba adda ammeenaan akka inni na dhagahamu akka inni ammeenaan faalamu gonkumaan barbaada kanaaf wanni hundi namni hedduun akkamiin yaada hojiin tun hojii sirrii fi hojii bakka namni hedduun tuffataa sabab kanaatiif maqaa ogummaa kanaallee gabbuuftii jedhee yaada kan ammoo maqaa ogummaa kanaa hagabbuusu hojii keessatti ammeen hojjechuu maqaa kana ammeen faalu kaadhu tamana malee hojii tan hojjechuun akka maqaa hanga hin buufnetti waan beekuuf waan itti amane itti seeneef kanaaf hojii tan aduu hin tuffatin bakka ammeen kamiyyuu ammeen uummata hin miidhuuf ammeen maqaa kanallee tuqirra fagaadha hojjechuu qabaa jedhee waan murteessee fi gonkumaa ammeen hin hojjedhu sababii lamaffaan kana sababii sadaffaan ammoo sodaa waaqaa namni tokkini waan hojjechuuf yaadde ka ati murteessitu carraa uummata ka ati murteessitu keessatti sodaa namaatiif sodaa seeraa qof qabaachuun gaane sodaa waaqaa qabaachuu baay'ee barbaachisaa achi keessatti waan kan nam murteessu waan ta'eef akka fedhe jajallisuu hin danda'u amma akka akkasii hin goonee fi waan hundayyuu karaa viidiyootiin uummata fuulduratti uummata magaalaa fuuldura baasee buusuun qofti gaane akka ragaa viidiyootiin saatii kamittiyyuu gaafiin kamiyyuu akka ragaa viidiyootiin akka jiraatu fedhe karaa viidiyootiin baasaa ture kan keessaas sodaa waaqaa jedhu waa'ee lootorii marsaa jaaffaa eengadda gongorii amaan keessan nama mudate kasaara amtu eeggal keessatti waan an hojjete irraa hubachuun hin danda'ama waan kan keessatti lootorii marsaa jaaffaa kan keessatti maantu nama mudate yeroo sunitti akkamma hanaane soft coppiin hojjechaa ture kompiitarii an ittiin hojjechaa ture na jalaa in hammaate risetti godhe odeeffannoon achi jiru guutuun na jala badda jechuudha yeroo odeeffannoon kun na jala baddu tikeetii lakkoofsi tikeetii yookaan koodii gurgurameef kan gurgurame addaan baasee beekuu dadhabe waan kana yeroo sun jalqaber jira tikeetii baay'een gurgurre birri na barbaachiftu keessa gimmaashallee hin arganne akkam godhuu qabaa yoo itti fufe lakkoofsi duraan gurguran irdeebiin gurguramuu danda'a kun ammoo abbaa bitati caalaa namni inni miidharra qaba naa jechuudha sababii isaa
lakkoofsi tokkiin carraa tokko qaba yoo carraa ta'ee lakkoofsi namni lambitate koodiin tokkochi namni lambitate baate koodiin sun carraa tokkoffaa argate sila yookaan birruu sadii carraan tokkoffaa yeroo sun birruu sadii habaasuu qabu nam lama dirqam dogongortii waan ta'eef baasuu qabaa jechuudha. Kanarraa ka'ee itti fufee gurguruu dadhabe sababa itti fufee gurguree dogongorii muraasi na mudate tikeettiin sagal dogongoraa irdeebiin gurguramte jechuudha. Tikeetti sun sagaleen keessa bakka nam lama bitate lamaan keessa nam tokko name tikeetti akkanaati dogongoraan tikeetti nam biraati walir boo jira. Kanaaf tikeetti hankisii jijjiirra lamaan baksii buusoo jedhee gaafachaa ture. Amansiisee nama hedduu bakka buusaa fi ture jechuudha. Kun ammaa tana hanqinnoota kan keessatti namooti baay'een hawaan kan irratti sirrii miti yoo siin taate nagar yoo siin maan taate jechaa turan. Yookaan tilmaam dogongora tilmaamanii wanna barbaarummaa jedhanii yaadanii tilmaam dogongora tilmaamii isaanii sun yookaan raagummaan xiinxalii isaanii sun akka dhugoomee bor gaaf qaamaan isaniin jedhee namoota gaafasii akka sadan yookaan bitatiin jedhanii sun maan isaniin jedhee jedhanii waan kan qabatamaan itti mul'isuuf hojjetaa jiran hin beeku. Namooti kun hanqinnooti akka isaanii yoo argan namoota akkasii eessallee hin jirani uummata hawaasa kamiyyuu keessa hin jirani kunini kitaaba yookaan hin gaafu jedhu kan Dr. Sheekira barreessu keessatti namoota akkasii namoota jannat keessatti nama waaqii hanqinni irraa dhabee jannat galchayyuu hanqinni irraa dhabne faayidaan namooti akkasii ha jiraatan hanqinni hiikaan arganii borii waan kan nama yookaan shakkii nama irratti uumanii wanni kun shakkii bira nama irratti uumtee namni irra bitu irratti duuba deebi'aa fayyadu soda suniif jedhe sila tikeetti sun haa irdeebisuun hanqin sun baasuu baadhe yoo tikeetti sun baasee carraan al godhe eenyu beeku naaf waaqa malee dabalataan tikeettii hin bitamin ka harkiyyaa hafan sun keessa sun carraan akka keessaa carraa yoo keessa ba'e namooti baay'een tikeetii sun yoo carraan tikeetii sun keessa ba'e ati yoo hasaartee jiru waan ta'eef kan kitaabuu qabaa sun namni mormulleen hin jiru onlaayinii irra paabliikii of ergaafadhi akkasitti kan duratti naan jechaa ture garuu sun hin godhu jedhe tikeetii hin gurguramne harkiyyaa keessa yoo carraan sun ba'e akka irdeebi'ee baasu waadaa galee akka carraa ta'e carraan tokkoffaan eege yeroo lamaffaaf irdeebi'ee baasee naani haadha jaatamee kulee Debretaa borjiru bosonine carraa harkiyyaa keessa ba'ee kabira carraan afuraffaan carraa harkiyyaa keessa ba'e yeroo sunitti hasaara guddoo keessa ture akka gargaarsa waajjiraalee irraan arganne malee durgoo hin barreessaa jedhee wannechaa ture carra suniin buusuu fedhe itti gaafatamummaan namaa akka narraa nam'ee fedhe yeroo sunitti yoo maqaa dhaddachi qalqalchi jedhee lootorii suni barreessee waan sun hambise hasaara suniif irraa hambise naaf waaqa malee nu beeku. Kanaaf irdeebi'ee baasee carraani lakkoofsa dhiifame san gaafadhaa lakkoofsa koodii harkiyyaatti as keessa ba'ee jiru waan ta'eef fedhee dhiifame paabliikii gaafadhe irdeebi'ee baasee carraan sun eegee mucaa sunii bu'ee badhaasisaa fudhatee ture. Lamaffaan carraas namoota sagaleen carraan isaanii wal ergu hundayyuu qunnamee xumuree jira. Haamma carraa ta'ee lakkoofsi kadobon bitaajuu shaashamanne irraa abba carra lamaffaa lootorii marsaa jaaffaa birra 2,000 argate. Sunii fi diittaadhee aphanna bokkuurra. Carras suni akka carraa ta'ee warra qunnamee sirreessin ture. Hin baasee hin fuudhanii akka carraa ta'ee carra tokkochi warri lamaan bitatee ba'e. Yeroo sunitti warri hin qunnamneedhe yoo carra ta'ee warraa ba'e hasaaree haffaluu qabaa jedhe murteessee seenuu kanaan duratti sun ammoo fakkeenyaaf namni akkamiin dogongoraa jedhee shakkii gargaraalee galan akka shakkiin sun immoo akka hasaara bira keessa hin seennee fedhe tikeetti warra tokkotti sun keessa baasee carraan al godhee gatee yoo baase naaf waaqa malee nu beekaa jechuudha. Kanaaf sodaa waaqaatiifillee waan kana gonkumaa fuulduraafillee yeroo dabrellee hin godhu. Kanaaf gabaabumatti hojii tan keessatti gabaabdumatti gaafii amanamummaa wal qabate irratti
hojiitan keessatti maqaa kiyyaaf maqaa uummata kiyya jaalalaaf kabaju guddanaaf qabuutiif akkasumas maqaa uummatitti lolaa hagaarummaa tii malee ammeentii dhaga'uun feeneef dhaga'ee hin beekneetiif maqaa obboleeyyantii bakkeewwan gargararra doktoroota barsiisota barattoota piroofeesaroota hojjettootaaf hojii barbaaddota dabalatee daangaa tokko malee fageennaan osoo hin daangeffamin narra bituu qofa don ta'in na bira dhaabatanii namoota gargaraa naa gurguraa turaniitiif akkasumas maqaa gootkeen kabajama shaallaq jaatanaali kan lootorii tan ittiin qopheessee gaarummaa malee takka maqaan isaa ammeenaan tuqame hin beekneetiif akkasumas maqaa waaqa dandeettiif kakka'umsa hojii tanaa naa kennu qofa don ta'in miir soda kees kiyya injifadhee akkan hojii tanaa galuuf na jajjabeessee fi na gargaaree fi jaalaltee sanillee naaf kenneeti fedhe aqummaa waan aqummaan al ta'e duraanillee fuulduraafillee akkin hojjanna akkasanaaf amantaan barbaadan kaan ammoo lootoriin tun guddattee harkana dabsattee jiraachuun dhugaa garuu hin baatammoo hin baatoo gaafee dhirrate jalsararee wanni isantimu gaafeen tunine hin baatamoo baatuuni gaaf jalqab karoora ture gaafii yeroo sun mata kenna hin bakkaan xumuruu waan jedha amma seene piroosesii walakka deeme jira kanaafi hin baatu wanneedha yoo turte agfeetana rakkiftullee agfeet turtullee hin baatu wanneedha gonkuma nam keessatti uumamuu qabdu gaafiin tun maaliif kaati waan jedha gabaabsee obsee tokkittilleen dhugaa garuu turuullee caalaa carraa kana ka duraanii haan carraan duraanii sun ammaan tikeetii yoo akkam baay'ate tikeetti kum tokko 800 qopheessaa ture garuu ka aganum turellee hin jira ka duraanii sun carraan isaa agas maraa waan hin ta'iniif namilleen baay'ee neegu kanammoo carraa duraanii sun dachee 25tiin qopheessee gurguruu jira kanaaf namilleen baay'inaan waan eeguuf turtiin tullee mul'achuu dandeetti turtummaallee dhugaa sirrii tanillee fixeneetiin hojjechuu qaba gaafi khabiraa ammoo sababi biraa ammoo namoonni ammeen yaatanillee dhabamanii kana sirriitti dubbachuun barbaachisa fakkeenyaaf yeroo wayii lootoriin marsaa sadaffaa keessatti namni wayii naabuusii naan jedhe ture carraana naabuusii waan akka ta'e yennaa naan jedhe ture akkami waan akkana naan jettaa jedheen ittiin lole wal dhabne gargar baane anachuun kabajaaf jaalala uummata hinaaf akkami waan akkasii yaaddeedhe kunni godhe namni sunni yeroo sunitti biroon kudhanii sun silkiin bitachuu fedha silkiin qabu naabuusii naan jedhe buusuu godhe paabilikii yeroo carraa kan buusaa ture akka namni kamiyyuu arguu paabilikii buusaa ture carraa ta'e carraan tokkoffaan kan birra kun kudhanii qabu namni dhiyaatu namni yeroo sunitti achi ture barsaa guyyaa daaluu isa don ta'in haadhu warri isaati guute carruma malee wanni namni tokkee galee yookaan wajjin jiru dhibeen hin jirtu tikeetti tokko bitatte tokko tomsoniin abba carraa taate waan kaan irra ka'e amma sababni qanama amansiisuu danda'u bitta warrumaa guute jedhe namni sun naabuusii dhowwee deemee olol gargara isirrallee hin dhageenye namooti bira bitta akkas jedhee fa'aa waan jedha namoota akkasii illee jiraachuu danda'an kaan ammoo sababi biraa namooti teekinooloojiitti hin amannee fi dogongoraan hubatan waan kana keessatti akkamitti qopheessite maal yaaddee qopheessite adoo hin jedhin tilmaamii fi kaanii tokkokkiin jiranii kan keessatti fakkeenyaaf hin danda'amtu na beeka maatitii beeka birraa dangeettii isa fuudhee namaa waan jedha ofiiyyuu qabu waan jedha adoon hubate garuu an birri kiisitii yaaduun ta'e waan humkaan keessa gurgure waan kiyyeessa fudhadhe kaan abbaa carraatii henna namooti akkasitti hubatanii waan kana adoon hubatanii ololoo sobaa
wanni dhana ofanillee jiranii qabatamaa illee argee beeka guuttanyuutumtii ta'ee agasmara taa'ee ibsuu fi fata ibseef illee keessi isaanii waan namanne yeroo kennan ibsineef malee namoota taphata birrukum torbaatama birri shantama kaffalte birrukum torbaatama argattayyoo jedhan kanumayyuu irraa mana qabdaa namee dhefaa yaadulleen jedha kabiraa namootummaan na dhiyaatan ka sirra bituu dhiisi nami an beekuuf nama si dhiyaatullee sirraa akka hin binnu godha sababa tuji mootummaa hin barbaanneef waan diqqoo kan jala waan nyaatte dhudda argachuu jirta kanaaf hin barbaanne malee ati waan kana harka qabaachuu baate yoo nuti mootummaa barbaatte maani jedhee achiin namna yaadullee fakkaata garuu maaliif hin barbaanne guyyaa tokkoof haali jira aduun gaafateen tilmaam dogongoraa akkasiitiin kakaayee wanne dhulleen jira walumaa galatti namooti akkas akkasiillee yaadota nam keessatti uumuu danda'anii namoota walitti dhiyaatanii kanaaf gaafin tummaaniif kaatii waan jedha sababa ganaa kennigaa inni biraa kana gammaallee ibsa irratti hin kennin baay'inni tikkeetii tana meeqa gaafee ta'u agammaatti nam tokkollee ittiin himne yeroo baay'ee baay'inni tikkeetii tana meeqa jedhee namni na gaafata ammaan itti hima baay'inni walumaa galatti birrii 200 qopheesse birri tan ammoo 50 yoo anneen tikkeetiin 4,000 akka barbaachisu susun ibsaafi malee baay'in tikkeetii ibsee hin beeku wanti hundinuu iftoomin sirrii tuumuu fechaa even namni feesbuukii jalde galeen guyyaan argadhu tilmaamuu danda'a garuu hankaan himneefi yookaan iftoomin lootorii tan keessatti uumuudha buufatu hin ta'in namoota hin danda'amtu wanni dha tokkini yeroo baay'ee gufuun guddaa waan hin danda'amtuudha kana gonkumaa hin danda'amtu waan jedha waan haaraa tokko keessi aniyyuu hin danda'amtu jecha hin danda'amtu sun cabsee gaafa hojii kana garuu namooti biraa ammoo baay'inni tikeetii haganaa waan jedhe tarii hin danda'amtuudha inni irraa baqachuu danda'ani kanaaf jedhee baay'inni tikeetii meeqa irratti gaafatan sirriitti hin deebisine walumaa galatti amma yoo deebise baay'inni tikeetii ani lootorii dhaloota jaatamii marsa torbaffaa keessaa qopheesse tikeetii 667 kanammoo akkasumatti hin qopheessine tikeetii tana yeroo qopheessu qorannoo gargaraa irra godhe wannedha chat gp baay'inaan fayyadama riiserchii illee keessatti baay'inaan fayyadama zimbiloo waanuma inni naan jedhee fudhadhu qorannoo mataa kiyyaa assaamshinii mataa kiyyaa inkaa achiin booda yaadin kennaafi yaa sun analaayis godhe xiinxal jirinillee naa xiinxal kan ittiin falma chaalenji godha achiin booda murte tokko waliin geenna kallattii inni hin hubatiniif waan gargara kanaafi waan lootorii kanaa illee wal qabate agammaatti marsa tokkoffaa jaafa sekshinii lootorii jirchaatti jibii kiyyamaa hanqa silkii irratti hin fayyadam keessa sekshinii lootorii jira lootorii marsa tokkoffaa jaafa rakkoolee namuudatanillee cufa nam caala isatti hime isum waliin fala waan jira wanneedha kanaaf waan jira hundayyuu baasii waan gargaraa waan ta'uu barbaachisu hundayyuu wanneedha yaad koomenta kinni irra kennuufi waan hundayyuu wanneedha tikeetti meeqa qopheesse qabullee gaafadhe 667 kun indiqoo baay'anne waan jedhu sammuu keenya dhufe ilaale xiinxaloota gargara walumaa laalle garuu tilmaam biyyaalleetiin dhiyaata laalle hanqinnoota marsa dabre keessatti wantoota nu mudatanii dhaabbatee ani sadii karoorfadhe sadeen sun keessatti baajet daata baajet gargara baajet beeksisa baajet piriintii baajeta komishinii dabalatee waan gargara cufayyuu ilaalchee galchee haji sadii hojjenne akkasiin kenne garuu tilmaam xiinxal duraanii sun dhaabbate xiinxaloota gargara naa kaa'ee wanna kun agaa yeroo jedhamsun caala akka turtuu fi akka adaga bira keen nagalchitu minimaamii nagasi jedhee achi gad godheennaan bala bira keessa galbu xiinxaloota isa sulleen hundinuu nan qabne amma iyyuu sadeen suni ol deemuu jira
baasii waceen gargara agasii ol deemuu jirti. Kanaafi iskiriinii irratti isaan agarsiisaa waan daataa suni kan waliin hojjenneen walumaa galatti tikeetii humjaaf aguminne suni qabee agasuma qopheessee waan namasee jiru. Am tikeetii meeqa tafe hayadhu asirratti tikeetii meeqa tafe hayadhu irra waraquma irratti walii ilaalla ni alaallu. Walumaa galatti am tikeetii meeqa tafe hayadhu irratti kan irratti ibsaa kanneen xumuraa koodiin ka'umsaa kun beekamu 71 baay'inni tikeetii humjaaf 67 kanaafuu koodiin dhumaa koodii jalqaba sunirra humjaaf 67 yoo daballe koodiin dhumaa gamtaa jechuudha 77 5 jechuudha. Kun ammoo akka salphaatti namaaf hubatamuuf foormulaa kanatti fayyadamnuuti lakkoofsi 7 kan jalqaba suniin koodii marsa 7ffaa ta'uu agarsiisa hundaafuu dhaabbata waan ta'eef yoo dhiibne tikeettiin kun koodii meeqirra jalqaba jechuudha 4,453 irra jalqaba agagami deemuu qaba jechuudha aga 7,520 deemuu qaba koodii 7 yoo dhiibne amma 1,453 aga 2,000 jidduu tikeetii meeqa jira hayadhu sunin jidduu tan keessa tikeetii 1,000 jira asammoo 2,000 kana jidduu naannoo 547 akkasii 547 ishi kaane 2,000 aga 3,000 jidduu tikeetii 1,000 jira 3,000 aga 4,000 jidduu 4,000 aga 5,000 jidduu torbiin taaniin jirti bee akkasii wanneen amma akkuma hedduun keessan beektan kan gurguraa ture aga eessa aga asii tikeetii muraasa keessaa fe malee aga 73 aga 74 gadi tikeetii muraasa keessaa fe malee baay'inaan gurguree akkuma asirratti argitan kana tikeetiin keessa aftu muraasiin jirti fakkeenyaaf kun amma 3,700 jala dhiibne 3,811 3,800 ishi 70 deebite 2,400 illee yaafe as jidduutti 3,700 walumaa galatti tikeetiin 4,000 gadi illee tikeetiin muraasii hafte tikeetiin tilmaamaan jidduu sun keessatti akka 4,000 gadiitti tikeetii gami tafe tikeetii 298 tafe 4,000 tokko akka 5,000 jidduu dhiyeen kan jalqabe tikeetii muraasa gurgure kan fakkaata dhiyeen kana onlaayinii gurguruu jiru tikeetii 74 yookaan 4,000 aga 4,100 fi akka 4,200 jidduu san kee gurguruu jiraate nam tikeetii 200 kan keessa tikeetii agami gurgure tikeetii 83 gurgure walumaa galatti 4,000 tokko aga 5,000 jidduu tikeetiin 917 tafe 5,000 gammaan seenne 5,000 tokko aga 6,000 tikeetiin 1,000 aga gammaan tuqamne 6,000 tokko aga 7,000 tikeetiin 1,000 aga gammaan tuqamne 7,000 tokko aga 7,520 tikeetii 520 tafe walumaa galatti yoo walti daane baay'inni lootorii marsa 7ffaa kaafe tikeetii 3,735 afta jirti jechuudha. Kanaaf tikeetiin baay'inaaf kan fakkaata baay'inaaf kan fakkaata kana qubattanii
isawwan jechuu barbaada. Waan kana irratti hubannoo akka namni hubannoo argatuuf sirriitti hubannoo nama irratti hojjechuu qaba malee waan kana yookaan namni yoo waan kana argee xiqqoo tokko ganaa hidhee bitachuu dhabaa hidhee namatti himuu dhabuun shakkii gargar uumuu danda'a. Walumaa gala kan fakkaata. Gaafiin inni bira tikeetiin tun haala kana tikeetiin baay'inni hagam hafee hin xumuramti yookaan abdiin kee maal waan jedha irratti ibsa gabaabaa kenna xumuruu barbaada. Dhuguma tikeetiin tun xumuramuu dhabuunis eenyullee caalaa na yaachifti. Hordoftoonni feesbuukii yaalleen baay'ee miti. Sun keessa karaa feesbuukiitiin ka gaafachaa bitaa maali jechuu gaafachaa ture. Namoon bakka Boorana maqaa Galgaloo Guyyoo Boruu Liibaan Xummee warreen kan malee warqaan guddooleen hordoo bitaan jedhuun sababii isaa ebeloo dhamaanamee warraa jedhu namoota naannoo Boorana kan salphaatti amansiisuullee danda'a jechuun yoo beekate malee atleast aanamii yoo eessa ta'een beeka nam biraallee odeeffachuullee danda'a. Namooti kaan ammoo adoonuu bannee namoonni na arrabsan fa'aa jiranii namni attoodhaan riippoorti na godhan faallee namoota ta'ellee beeka akka danda'amu hubachiisuu fi yaala. Kanaaf nam biraallee waan hin jedhu Galgaloo Boruu Liibanii haani nama hedduu yaa'edheeni namoota dhagaa beekatiidhaan kan yookaan arrabii ton feeneef kan yookaan kallattii dogongoraatiin hubataniin alatti namoota kan hundayyuu fixadhe jira. As keessallee gurguruufillee waan teknooloojii wal qabata waan ta'eef namoota uumaa keenya amansiisuullee yeroo dheeraa nama fudhata. Nama rakkisa. Dabalataan ammallee gorsa wayii tokko namni wayii yeroo wayii akkuma qalbii kennu gorsa tokkollee ni jira. Uummata kun malee fakkeenyaa silaa uummati bakka jaaroleen malee fakkeenyaa takkisiin laattullee bakka akka dandeettii hiyyaatiin olitti namni hedduun na ibsaa turellee beeka. Kan keessatti yoo ta'u deemti yoo ta'u lootorii hojii lootorii tanfaa namni xiqqoo waan tuffatuuf akka hojii tuffii wayii waan laaluuf yoo ta'u waan kan dirqeetti deemteetti marsitee si argani barumsi faayidaan qabu mucaa leveluu cimaan kaan faanii yoo amma waan dhabde waraqaa gurguruu jirtii maaniif waan jedhaate nama hubannoo dhabaa barumsa keessa ijoollee of dandeettee kanaaf ijoollee wanni jedhee kun qalbiinaan jedhee garuun qabadhe ijoolleen goona kanaaf nama yaachisuu dandeetti garuu walumaa galatti hin xumuramtu hin baatu faayidaa irratti gonkumaa yaaduu qabdanii hin baati 100% hin xumuramti. Wanti hin danda'amne hin jirtu. Wanti hin danda'amne hin jirtu. Fereenjooti xiyyaara akka inni meeshaa toonii agamii qabate qilleensa baraan gootee nu ammoo nulleen akkuma irra baranne wanni xiqqoon kun tikeetiin agana xumuramtu waan jedhaate shakkii fi miir sodaatiif maani hojii seenaan inni rakkoon guddaan soda kufaatiiti hin danda'amti. Rakkoo wanni huniin rakkoo taatee jirti na yaaddessitee jirti sirrii na yaaddessitee jirti garuu addunyaan tuniin guddina addunyaa gammaa galmaa hara saayinsii fi teknooloojii illee galmaa rakkoo irraa malee bal'inni irraa miti. Qorannoon gargaraa hundinuu statement of problem yookaan teessisa fayyadameessu rakkoo wayii jira rakkoo ta'e qorattee hara furmaataaf hara salphaa feetaa kanillee carra kana fayyadame akkamiin gufuuwwan gammaa nama mudatanillee xiinxalee akkamiin wanni kun bifa salphaan deemtee wanni jechuu dandeettii waan jedhu muuxannoo waan horadhallee qaba. Kanaaf irratti hojjedhe namoota kan caalaa qunnamee bifa salphaa ta'e gurguree xumuree wanni kun asumirra dhaabbachuu otoo hin ta'in akka doon dhiiseyyuu garee barattoota harqalleeyyii isiin fayyaddu waan wayii tokko irratti hojjedhe wanni jechuu barbaada. Haani gam dandeettanii na bira dhaabbadhaa naa gurguraa tikeetii 20 30 naa gurguraa
tooftaa qopheeffadheen qaba tooftaa kamiin fixuu danda'a kan yoo waaqni qabate akka yaade waaqni yaade namni keessa torbaan sadii keessa xumuruu fi yaala torbaan sadii keessatti tokkooniti tooftaan kun ammoo tokko alleeni ejjennootii sun sodaan nan laheessan turte bee akkan ta'e karaa kanaan rakkoon nan mul'ate akkan ta'e karaa kanaan rakkoon nan mul'ate rakkoolee sun hundayyuu dhiise karaa isiin na salphachuu dandeettu sirriitti irratti hojjedhe wanni jechuu barbaade tooftaa sun ammoo appilaa godhuuf dhugaa kan viidiyoon baasee hojjechuu waan na barbaachiseef booddee aansee gammaa hojiitti ni fene viidiyoo tana dhuma laaltanii sheer walii gootanii kanaan yaad keessan irratti yoonaa kennita tooftaa sun tooftaa salphaa saffisa ta'een xumuruu fi yaala xumuree marsaa ittaan irratti bifkan caalaa gabaabse namillee waan saffisaan baafedhu waan ta'eef tikeetiin tun namaa sa'aatii kanatti yoo bahuuf torbaan tokko tafeedha namni bifti bitaa garuu akka senne somne amma baasisuun gaafii gargara waan kaasisuu danda'uu fi sulle hin godhu akka dandeessa saffisaan nama qoqqoodee waan jedha kanaaf dandeettan isaniin irra bitanillee galatooma kallattii dandeettanii sheer naa gootanii namoota gargara naa haasofsiisuun namoota waliin jireettan saatuma bakka yeroo nafas argatanii haasofsiisuun na qunnamsiiftanii akka waan kan na gargaartanii maqaa ama namooti garii nama irratti eegsanillee akka irraageftanii waliin milkoom isaan gaafachuu barbaada galatooma waraabulaa deebana viidiyoo ta'an irratti ammoo akkaataa ittiin na gargaaruu dandeettaniif tooftaa salphaa am jedha kana isanitti hima waraabulaa deebana dabalataan ammallee yuutuubii kanallee irratti barnoota gargara kennuu barbaada barnoota keessattuu barnoota ingiliffaa wal qabatu ingiliffaani barnoota hunda keessatti barbaachisaa riisarchii keessa barbaachisaa waan hundumayyuu keessa barbaachisaa waan ta'eef ingiliffaa baayoloojii riisarchii aptituudii wantoota kanaan wal qabatan irratti qopheessee keessattuu barattoota qophaa'inaa namoota akka ta'e fudhadhee itti gaafatamummaan fudhadhee kana hordofan akka isaan galmaa'anii haffatti tokko malee akka isaan baratan sirrii hordofee irratti hojjedha kanaaf yuutuubii iyyanallee sabiskiraayib godhachuu barbaade biraa bulaa deemaa.